iddoon kun akka argitan kanatti magaalaa Ciroo keessatti baay'ee waan addaati jechuudha. Lafti kun baay'inaan kan daawwatamanitti fakkaatu haala barattootaafis ta'utti iddoo boqonnaa mijataa ta'es kan of keessatti hammateedha jechuudha. Haaluma agartan kanaan kun keebiliidha. Asirratti hojiileen garaagaraa barattoonni yeroo boqonnaa isaanii ittiin bashannanutti qo'achuunis ni danda'ama jechuudha. Akkuma agartan kana kanaala Cirootiif godhu sabskiraayib gochuun dagatinaa isiniin jenna. Galatooma. But